Amajjii 19 bara 2024 ashama harka fuunee akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo oduu keenya har'aaf qabnu isiniif dhiyeessina dursa matoota oduu isin biraan gaha. Humnoonni mootummaa ajjeechaa maqaa woboo waliin hidhata qabdu jedhuun uummata irratti raawwatan itti fufani. Barattoonni Yuunivarsiitii Dambidolloo irraa humnoota mootummaatiin hidhamanii turan murtii waakkatamanii hiraaraa jiraachuun dhagahame. Waliigalteenii fi qophiin taasifamu kamuu eeyyama Soomaaliyaatiin akka ta'uu qabu dhaabbanni walta'iinsa misooma biyyoota Afrikaa IGAD hubachiise. Kunneen matoota oduu turanii amma gara bal'ina oduutti dabarraa oduu waliin kaasii waliin turuu an sabboontu lammiiti. Humnoonni mootummaa ajjeechaa maqaa woboo waliin hidhata qabaachuutiin uummata irratti raawwatan itti fufani. Godina Baha Wallaggaa Ona Jimmaa Arjoo Ganda Waamaa Kuraa fi Waayyuu Saaqaa keessatti humnoonni murna mootummaadha ofiin jedhu amajjii 16 bara 2024 dargaggoota lama ajjeesani. Dargaggoonni Gammachuu Fiqaaduu fi Waganee Misgaanaa jedhaman kunneen badii tokkollee osoo hin raawwatin hidhattoota sirnichaatiin mana jireenyaa isaaniitii qabamuudhaan bakka Kooyyee jedhamutti akka ajjeefaman jiraattonni himaniiru. Kana malees onicha keessatti namoonni hedduun yakka tokko malee jumlaan hidhatti guuramuun dararamuun itti fufuu kan himan jiraattonni humnoonni sirna PP warreen hidhan keessaa garii hidhaa keessaa baasuun dhoksaadhaan ajjeesanii gatuu irratti argamu jedhani. Odeessa walqabatee nu dhaqqabeen amajjii 13 bara 2024 godina Baha Wallaggaa Ona Saasiggaatti humnoonni sirna shororkeessaa kunneen abbaa ilmaan jahaa jiraataa ganda baloo lammaffaa kan ta'an obbo Aliyyii Bakarii fi jiraataa ganda Loomicaa ammaaf maqaan nu hin geenye ajjeesutu barame. Achuma lixa Oromiyaa beegiitti humnoonni Impaayera Itiyoophiyaa maanguddoo Oromoo badii tokkoon maleetti manneen hidhaa adda addaatti hiraarsaa turan obbo Abdul Kariim Fufaa jedhaman ajjeesuu gabaasni bahe ifa godha. Ona Qilxuu Kaarraa fi mana Sibuutti namoonni lama haala suukaneessaan waraana PP'n ajjeefamani. Kun kanaan osoo jiru Baha Shaggar Ona Fantaalleetti gandoota akka Bantii fi Qobboo hidhattoonni sirna biltsiginnaa ergamtoota sadarkaa gandaatti ramadaman waliin ta'uudhaan woboo waliin qunnamtii qabdu ni deeggartu kan jedhuun qabeenya irraa saamaa fi abiddaan barbadeessaa jiru. Haaluma kanaan namoonni 460 ta'an amajjii 12 bara 2024 irraa hanga amajjii 17 bara 2024tti nyaataa fi dhugaatii malee mana hidhaa keessatti dararamaa akka jiran saaxilameera. Ergamtoonni sirna PP ajajaa poolisii Ona Fantaallee Komaandar Tamasgeen jedhamu waliin ta'uudhaan maqaa woboo faana hidhata qabaachuutiin yakkanii hawaasa dararaa jiranis bulchaa ganda Bantii Mohaammed Kuulaa, bulchaa ganda Qobboo Mohaammed Bultum, bulchaa ganda Faatee Leedii Sa'idoo Waawoo, Alii Mulluu Dhaddachoo, Huseen Abdii, Hamadoo Sa'idoo, Muusaa Duubee, Daadhii Ilmaanii fi Umar Mohaammed Hamburoo kanneen jedhamanidha. Barattoonni Yuunivarsiitii Dambidolloo irraa humnoota mootummaatiin hidhamanii turan murtii waakkatamanii hiraaraa jiraachuun dhagahame. Barattoonni Yuunivarsiitii Dambidolloo irraa torbaanota muraasa dura humnoota mootummaatiin qabamanii kan hidhaman hamma yoonaatti murtii waakkatamanii barumsarraas ugguramanii hidhaa keessatti hiraaraa jiru jedhameera. Barattoonni kunneen humnoonni nageenyaa mootummaa kan Yuunivarsiitii Dambidollootiin himata ragaa tokkollee hin qabne kan qaama hidhate waliin walitti dhufeenya qabdan mooraa yuunivarsiitichaa keessatti hokkara uumuuf yaaltan jedhuun yakkamanii hidhaman odoo mana murtiitti hin dhiyeeffamin hiraarfamuu irratti argamu. Barattoota kanneen waliin barsiisaa Hayyuu Ittafaa dabalatee barsiisonni manneen barumsaa Dambidolloo irraa qabaman biroonis hidhaa keessatti dararamaa akka jirantu himame. Yuunivarsiitiin Dambidolloo barattoota ragaa qabatamaa malee dharaan yakkamanii hidhaman kanneen hordofuudhaan akka murtii haqaa argataniif sochiin taasise hin jiru jechuun komatu maatiin barattootaa. Waliigalteenii fi qophiin taasifamu kamuu eeyyama Soomaaliyaatiin akka ta'uu qabu dhaabbanni walta'iinsa misooma biyyoota Afrikaa IGAD hubachiise. Muummeen ministeera Impaayera Itiyoophiyaa Abiyyi Ahmadii fi pirezidaantiin biyya walabummaa ishee ofiin labsattee Soomaalilaandii Musee Biihii Abdii gaaf barri haaraan kun tokko jedhee eegalu fayyadama ulaa galaanaa irratti waliigaltee mallatteessuudhaan walqabatee Soomaaliyaa fi Itiyoophiyaan wal dura dhaabbataa jiru. Qaamonni adda addaatis ijjannoo isaanii ifa taasisaa jiru.
Dhaabbanni walta'iinsa misooma biyyoota Afrikaa IGAD yaa'ii addaa 42ffaa amajjii 18 bara 2024 Ugaandaa magaalaa Intebeetti gaggeesseen waliigaltee fi qophiin taasifamu kamiyyuu eeyyama Riippaabilika Soomaaliyaatiin taasifamuu qaba jechuudhaan walta'iinsa Somaalilaandii fi Itoophiyaan mallatteessan morme. IGAD maayii irratti Soomaaliyaan fi Itoophiyaan wal dhibdee hammeessuu irraa of qusatuudhaan marii ijaaraa irratti akka bobba'an waamicha dhiyeesse. Liigiin Arabaas walgahii tibbana gaggeesseen deeggarsa Soomaaliyaadhaaf qabu kan ibse yoo ta'u, Somaalilaandii fi Itoophiyaan ibsa liigii biyyoota Arabaa kana kuffisuun ibsa laataniiru. Gama biraatiin gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa US Ameerikaa rakkoolee Oromiyaa fi naannoo Amaaraa keessatti xumura gochuuf qondaalota Itoophiyaa waliin mari'achuudhaaf gara Finfinnee imaluun gabaafameera. Daawwattoota keenya kanarratti oduun booda gabaasa qabna. Egaa daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo oduun keenya har'aaf qabnu kanumaan goolabamee jira. Hanga xumuraatti waan nu hordoftaniif galatoomaa jechaa horaa bulaa. Muummeen ministeeraa Impaayera Itoophiyaa Abiyyi Ahmedii fi pireezidaantiin biyya walabummaa ishee ofiin labsatte Somaalilaand Musee Bihi Abdii gaaf barri haaraan kun tokko jedhee eegalu amajjii 1 bara 2024 fayyadama ulaa galaanaa irratti waliigaltee mallatteessuudhaan walqabatee Somaaliyaa fi Itoophiyaan wal dura dhaabbataa jiru. Qaamonni adda addaatis ejjennoo isaanii ibsaa jiru. Dhaabbanni walta'iinsa misooma biyyoota Afrikaa yookaan gabaajeesaa kan afaan Ingiliziitiin IGAD jedhamee waamamu yaa'ii addaa 42ffaa amajjii 18 bara 2024 Ugaandaa magaalaa Intebeetti gaggeesseen waliigaltee fi qophiin taasifamu kamiyyuu eeyyama Riippaabilika Dimokiraatawaa Soomaaliyaatiin taasifamuu qaba jechuudhaan walta'iinsa Somaalilaand fi Itoophiyaan mallatteessan morme. Somaalilaand qaama Riippaabilika Federaalawaa Soomaaliyaatii kan jedhu bulchiinsi Moqadishoo qabsiisa waliigaltee wal hubannoo mallatteeffames fudhatama dhabsiise. Akka waliigaltee Itoophiyaa fi Somaalilaand mallatteessan kanaatti Somaalilaand qarqara galaanaa ishii kiiloomeetira 20 waggoota 50 aananiif buufata humna galaanaa fi daldalaaf Itoophiyaadhaaf kireessuuf kan waliigaltee yoo ta'u, kanaafis Itoophiyaan beekamtii biyya walaba ta'uu Somaalilaandiif laatuu qabdii jedhame. Gamtaa Awurooppaa, Gamtaa Afrikaa fi Ameerikaa dabalatee biyyoonni addunyaa hedduun waliigaltee mataan sirna bilisiginnaa Somaalilaand waliin mallatteesse mormuudhaan deeggarsa Somaaliyaadhaaf qaban ibsaa jiru. Oduun kun dhagahamuu hordofee Somaalilaand keessatti akkasumas Soomaaliyaa magaalota hedduu keessatti hiriironni mormii adda addaa gaggeeffamanii jiru. Muddama Soomaaliyaa fi Itoophiyaa jidduutti dhalate kana hordofee Gamtaan Afrikaa fi Ameerikaan biyyoonni lameen Soomaaliyaa fi Itoophiyaan muddama jidduu isaanii jiru hammeessuurraa of qusachuudhaan haala balaa hin hawwamne godinichatti fiduu danda'u kana tasgabbiin mariidhaan furuutti akka fuuleeffatan waamicha dhiyeessan. US Ameerikaan ergamaa addaa gaanfa Afrikaa Maayik Hamer gara Ugaandaa fi Finfinneetti yommuu ergitu, Gamtaan Afrikaa ergamaa isaa kan addaa pireezidaantii Naayijeeriyaa duraanii Olusegun Obasanjoo akka rakkoo biyyoota lameenii araarsaniif waamicha dhiyeessuudhaan gaafate. Erga Eertiraan bara 1991 irraa walaboomtee booda ulaa galaanaa dhabdee lafaan kan marfamte Itoophiyaan dhimmi ulaa galaanaa argachuu dhimmi murteessaa jireenya biyyattii fi lammiilee miliyoona 100 fi miliyoona 20 oliitii jechuudhaan yoo gadi jabeessitee gaafattu, Soomaaliyaan gama isheetiin gochaa tuttuqqii fi birmadummaa isheetti bu'e kana bifa seera qabeessa ta'e hundumaanuu ittisuudhaaf qophii ta'uu ishee ibsuudhaan Itoophiyaa faana wal waraanuuf akka jirtu eerte. Pireezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mahmud rakkoo Itoophiyaa waliin keessa seename mariin akka furataniif waamicha kallattii adda addaatii dhiyaatu ilaalchisuudhaan ibsa kennaniin, hamma Itoophiyaan waliigaltee Somaalilaand waliin mallatteessine hin haqnetti mariidhaaf waliin hin teenyu jedhan. Gama kaaniin IGAD walgahii kamisa gaggeesse kanarratti dhimma rakkoo Itoophiyaa fi Soomaaliyaa akkasumas dhimma Suudaan irratti mari'achuudhaaf kan karoorfate ta'us Suudaanis ta'ee Itoophiyaan irraa qooda hin fudhanne. Yaa'ii dura taa'aa IGAD kan yeroo ammaa fi pireezidaantii Jabuutii Ismaa'eel Umar Guleed dabalatee
matootiin biyyoota Keeniyaa, Suudaan Kibbaa, Ugaandaa fi Somaaliyaa irratti argaman kanarratti barreessaa olaanaan IGAD Dr. Warqinee Gabayyoo, durataa Komishina Gamtaa Afrikaa Muusaa Faakii, Gaanfa Afrikaatti ergamaa addaa Ameerikaa Maayik Haamarii fi Gaanfa Afrikaatti ergamaa addaa Gamtaa Awurooppaa Aneetii Weeber dabalatee ambaasaaddaroonni fi bakka bu'oonni biyyoota adda addaa argamuu ibsi IGAD baase ifa godha. IGAD irrattis Somaaliyaa fi Itoophiyaan wal dhibdee hammeessurraa of qusachuudhaan marii ijaaraa irratti akka bobba'an waamicha dhiyeesse. Kun kanaan dura jiru liigiin biyyoota Arabaa walgahii ariifachiisaa dhimma kanarratti amajjii 17 bara 2024 sadarkaa ministeerotaatti toora quunnamtii viidiyoo konferensiitiin gaggeesseen deeggarsa nageenya, tasgabbii, tokkummaa, birmadummaa fi daangaa Riippaabilika Federaalawaa Somaaliyaatiif qabu ibse. Waliigaltee Itoophiyaa fi Somaalilaandis balaaleffatee kufaa fi kan fudhatama hin qabne jedhin. Liigichi Somaalilaand qaama Riippaabilika Somaaliyaati jedhee akka amanu eeree uummanni Somaalii rakkoo jiru marii siyaasaatiin furachuutti akka fuuleffatus dhaame. Somaalilaand fi Itoophiyaan gama isaaniitiin ibsa liigii Arabaa kana dhimma isaan hin ilaallanne keessa seenan jechuudhaan akka morman beeksisan. Somaalilaand ibsa amajjii 18 bara 2024 baasteen murtii liigii biyyoota Arabaa kanatti gadduu tuquudhaan ibsi kun kan diinummaatii fi haqa hin qabne mirga abbaa biyyummaa ishee fi dhimma keessoo ishee keessa kan seenu ta'uu ibsuudhaan balaaleffatte. Dabaluunis Somaalilaand Riippaabilika bilisaa fi birmadummaa qabdu ta'uu fi himata Soomaaliyaan lafa qilleensaa fi galaana ishee irratti qabdu kan hin fudhanne akkasumas biyyoota waahillanii fi obbolaa ta'an waliin waliigaltee uummatuudhaaf mirga idil addunyaa guutuu akka qabdu hubachiifte. Maayirrattis bilisummaan Riippaabilika Somaalilaand waan duubatti deebifamuu hin dandeenye ka jedhe ibsi Hargeysa irraa ba'e uummanni Somaalilaand hammamuu turuu fi gatii kamuu isa kafalchiisu kana dhugoomsuudhaaf qophii ta'uu liigii Arabaa biyyoota miseensota liigichaa fi guutummaa hawaasa addunyaa hubachiisuu barbaannaa jechuun ejjennoo qabu beeksise. Haaluma fakkaatuun Itoophiyaan ibsa liigii Arabaatiin roobii darbe baheef deebisaa karaa dubbii himaa ministeera haajaa alaatiin laatteen ibsichi liigii Arabaas ta'ee biyyoota miseensa liigichaa ta'an kan hin madaallee fi hundaan olitti ammoo Afrikaanotaaf tuffiidha jette. Murtii liigii Arabaa kana duuba dhimmi laga Abbayyaatiin wal qabatee ija gaarreeffannaan kan wal ilaalaa jiran Masri akka harka keessaa qabdu kan eeran dubbii himaan ministeera haajaa alaa sirna PP ambaasaadar Mallas Alam murtiin liigii Arabaa kun rakkoo Afrikaanotaaf furmaata Afrikaanotaan yaada jedhu kan mormu waan ta'eef fudhatama hin qabu jedhan. Waa'ee gaafii ulaa galaanaa irratti yaada sabaa himaaleedhaaf laataniin Masri dabalatee biyyoonni jiddugala bahaa hedduun as funyaan keenya jalatti buufataa fi ulaa galaanaa banatanii wayita Itoophiyaan sana gootu sababni qaanii itti ta'uuf maali jechuudhaan waliigaltee Somaalilaand waliinii sirrii ta'uu himan. Itoophiyaadhaaf dhimmi ulaa galaanaa dhimma jireenyaa ta'us dubbatan. Waliigaltee kana hordofee biyyoonni fi jaarmiyoonni addunyaa hamma yoonaatti tarkaanfii Itoophiyaa fi Somaalilaand deeggaran kan hin mul'anne yoo ta'u Chaayinaa fi Ameerikaa, Masrii fi Tarkii dabalatee biyyoonni yeroo adda addaatti gamaa gamana hiriiran hedduun isaanii fuula tokkoon deeggarsa Soomaaliyaadhaaf qaban ifatti ibsaa jiru. Kunis kufaatii dippiloomaasii sirna bilisiginnaa agarsiisutti dabalee akkuma Masriin jettee impaayera Itoophiyaa madda tasgabbii dhabiinsa godinaa gaanfa Afrikaa ta'uu addunyaatti mul'isuudhaaf qooda gumaacha jedhu xiinxaltoonni. Muddamni ulaa galaanaa Afrikaa irra darbee jiddugala baha Afrikaa hanga Chaayinaa, Awurooppaa fi Ameerikaatti raase kun godinaa gaanfa Afrikaa durumaanuu jeequmsa siyaasaa rakkoo dinagdee fi namoomaan raafamu garamitti geessa laata? Itti bahasaa walumaan ilaalla.